dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaabee mee Abdurrahman ijoollummaa isaatti akkamirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyya tam deeytee eessa deeytee mee haala ijoollummaa isaatirraa bal'inaan nu taphachiisi inshallah. Ani akkuma reefsin injee godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Laguu magaalaa Burraasaatti dhaladhe. Dhaladhee akkuma tiyatte quraana gaafaan fixee hin beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafaan quraana fixee yaada dhummaan gaafa kanaaf iyyee quraana ijoollummaan hin fixee akkaan quraana fixeen ammoo deemuu qaba jeetiin murteesse. Reedduu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatutu naaf gale jechuun danda'a. Anis yoon deemee akkuma darasaa kana deemee darasummaa deemee ilmii tana baasuun qaba waan jedhu nan dhaga'ama. Dura waan bira kutuu hin qabne abbaan kiyya hedduu ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kakaasa. Ijoolleen inni barsiisuuf yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanuu barnoota ammayyaa jaban isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana durarra abbaan kiyya hin milkoofne. Abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamti. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira. Ammas ta'u obboleessa keessan irra illee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dheeyte. Yeroo daansii dheeytu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dheeytee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaara fanirraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabu. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa kiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuudha akkaan. Bisee dhabu ni boo'e abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uurraa hirribaa hin ka'e. Namni kisee ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee ilaala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetuma laala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa haalima akkanaa taatuun fadha. Har'aan tana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sudite. Boodarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan dhusteetuma qaawaan eegu seente. Boodarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kuttee jechuudha. Hoggaa abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kuttee jechuudha. Nandi sette. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhuun bifa. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'aniifi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniina takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegaleen abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessan uumamte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa. Nuti barannee akka nuti diin kanaan jabaannu fadhaa.
waan inni barachuun irraa barasan barachuun qabaan qalbii kiyya keessa na uumamte qayeetiin quraana jabaadde quraana fayyaniin fixee waan quraana fixu deemuun qaba jee murteesse ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemu kee boodarra maaliin irraa bade isaan uni fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo fiime an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa tana dhufnee atoobisa yaabbannee deemna. Mucaa guddaadha. Anjoollee gisee san iyyaa daddummaa umrii xiyyaanii yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegala jechuudha. Amata meeqa akka ta'e hin beeku. Gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha. Mucaa xiqqoo sanarra guddaa tokko jira. Abdii Abiyoo Harjaaniin gandarraa wajji baane. Nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku takka biddeen ummaatii malee nyaadeen beeku biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku. Wayita Machaaraa kanarraa kaanee jilboon akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye eessa deemna ni beektaa balballeetti deemna. Sheekh Mahmud Jaanii Alima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisaa. Bakka san dhaqnee barachuu qabna innee naaf inni wajjin deemne. Mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha. Itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata. Mucaan kun waallee naa godhuu hin danda'utti beeka. Takkaa innis manaa ba'een beeku. Wayita ani immoo xirishaa isarratti hin hirkadhee na fakkaata. Wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nun ga'u. Mucaan kun osoo hojii teenyutti way jechuun isaa toon garaa kana bakka 50 na godhan dirree fadheessa bara. Hayigo seeta biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirrifadhee akka tasaa deemnee balballeetii tana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karayaan hin beenu darasummaa qaariyaa baafachuu hin beenu akkatti darasaan jiraattu hin beenu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beeknaa achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya kana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan illee foon bareessitee jirti. Ani qarshii 30 fudhadheen deemee waan isa jaabu biddeenni sumuuniidha yeroo sanii. Biddeena sumuunii hin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fad biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruuti keessatti yeroon hamtuun na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana immoo waan isa jaabu kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabna innee magaalaa salaa balbaleetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee dhayne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaan. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaan hin jaan. Akkuma kanatti ganda tokkotti dhayne mana tokko dhayne manuma sareen jirtu dhayne akkuma dura dhayne. Nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan daranuu jalaa fuudhii deemu. Mucaan sababa sanarratti aaree ka'een biraa deeme. Guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen nu ari'aa kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne jiruuti keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani akka kanaan dhaqqabadhu jeefirraa ka'een biraa galee ani amma kophaan hafee ati bu'aa bahii dila takka booda waan sajaa balballeetii kanatti waan hin dagannerraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannerraa. Mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa kotee an asrii masgiida nuti naafi mucaan sun keessa buluu turre keessa nam takka hin bulu. Amata 30-40 citaattuma haaman wal gubbaan itti haaman tafkiin mana sanii naman ceebsitu masgiida sanii. Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgiida kana.
أنا خايسة بقولا أما خباق يا كم المسجد أنا خايسة بقولا أنا جسيتين جاد رسالة كاوا مدينة سنين كاوا سويجين ديما خباق أسكيسة بقولوا زدان وجادي من جي خالد نما أنا خايسة نم تكتب هذا جواتو جوا جاسن فودين نانتيمي هاغو تكو جري نزيرينو منني كاريا غلو خبارا غندر رهوبا خلاص أن غندا خنان غلان أنجي إيغا سامي قديم نبوت إيرانتون يروب بينينسي وندي فون نمانيا تشوغراتي ربكونا دادا وممتي جرتورا خياتي وجديمي جزين أتشرقو نديسي نبرا ديمي جمجاهم قوبان دري غيستة في إفدوبة ديبو في سنتاني فولدورة ديبو في سنانتاتو إيرو سن إيرو بينينسي لين زمان mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu uduun adda addaa nama nyaata jedhanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e tahee deemee ganda san dhaqe duuba deebuu irra jennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira ganda san dhaqe jee ganda san kan inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe wayitaan dhaqu darasatti hin dhufe osoo kana deemuu darasaa takka jimaa keessaan yookaan gunneen tokko keessaan kana ol arge darasuuta naa sodaadha kasunuu qosana godhu kan akkamillee mucaan tokko anaa usee kana buna jalatti dahatee jiru na arkee aboo Abdurrahmaan mucaa darasaa koonnaan jee sana yaamaa jeetiin gammuu kana rangas naga macam wan dem nanjung sebra kayatin tidak gizer tidak darasa nama sadeti tu gala kaysi zawiya isan galani tu nama lama mariam fur kunti baranda terjalan nani galan darasa sadetan tanah kaysa abba lama karya cun bakar rawanya ta درسان جها كاريان كبت ويتي شاي سلانو ويتي نندك مغربا بودا ويتي شاي سلانو خيمي عبد الرحمن صدقه خدنا هنا نجا كاكا ياس جان تكبرتي خنايا مسون اكان سوداد دي ولا دي سناركي فينك ابي ابشر يا دي نانجي الدنيا تنرو انك سلغا مجي جو مجا سلام ملي غلا تفتون فرا درسون ما غيسا تكا وابر دو شورين دي تبته غدا دي يادا أكما لقي فنيلا الله أنا متي سمو دي غيسة تبقى قد داقوا قول نانجي إيسا دي صدقها رنا ننزل إذا درسان تلقون دي سيك آريان قبضنا ولا وقفاك وكرا وانياتنا قاني وجدي مني كندو خل سفارة جاني أكا سفاراتي أكانا ترى جرا نانوني سنو كسي جرا مالي أكا سمنا نانوني سوني نانوني والبالي تيوخوني ماني ساني ترى جرا ما كانت درسان نمني جاه وجديم نكون ترى أتتنرديم جاني في والخيال أتي مجا نانجان أتيس كندهن أسين ترى تناچي بهي وخردو نانجان وين دعنا نفس أني أكمل جاء أجي إيجا فدك كانت تخردو سناهماني ويتان خيبر ديمي كيسان نانجان سنين جاجو منوان درت تروفي ونم درنا جاي وماس manuma akkumaan dhaqeen natti iyyite qayeetiin saree tana dura fiigee qaxxituma mana deebi'an karaa isaan naan jaan kanan deemu wayitaan mana deemu darasaan tun hundi waan nyaatan guurratanii waan hunda fidatanii kaan ansoolatti kaanis waan akka feestaalaatti guurratanii dhufan إذا رفعنا نيركتن جيتو يعني وديلا ركتن يرفعنا نياتا ديلا خلوني كوني رفع مالي نيويتا نياني ساني نياتا توبي نياتا تهي نياتا اسبريس أنسول مخانا خيستي بخولي أنسول مخانا خيستي خطا دابو أنسول مخانا خيستي خطا بالدينا أنسول مخانا خيستي بكو متاكتي يجورا غارين شومو بكو والمقنا غاني شومو في ديني چانيس والمخيسة أنسول مخانا خيستي شورو مركز خطا مركاتس أما سانو دفدني بقتكت وانا كفيستالا تكررنا غاني نيات ديلا خنا تهدو أتيو خفيت دفدين أنجاني
أنا كده سا جزء مقالة دفو أصلا جل جزء ده بدينا سوون بتديتين به بدينا نم بتدسن خلينا التسباس أجايب هندي أكمل بدينا قوتو سيغنتي هاي عددين سيتيز جزء لما مقالة رافد دبوتون إيسا في الدجاني أجايب هندي سالي تانو مقالة في الدبوتو سيغنتي تنجاني أجايب التيرين في التيجي تيجي يفردت مان هنار كنا زيتوني ندبي وجنا دش درس ما خيستي بفخنان إيجان دبر سبودا أشيبودان أكو ما درسان تان تحتها أني أبدا هنقلو أبدا درس ما تيجي سينقلو جيرا كم فيتنا مدت دي سينقلو جي وانسى جابرو سانكيس تحركنا ما تتاهو جرا نياتا دب ديرا كچو جرا واحد دو جرا بكان انديمي كاري اغالا بلبلتي تنامتا فمو كنان توي بلو فريادة تجريد تفسير ركو تنا غايسة تخانين برده مغالا بلبلتي تنا نانو اسي هندر بكر روانيا تندمني ايسا غلا خطورة خنا في بكسن جدون يو تكاتي كيلومتر غرد يدمين تو kilomeetira gara 20 fi 30 ta kilomeetira gara 20 fi 30 ta kana ganamu osoo miilan deemu ana tikka fitaaba baachu kan inni dandeenya fitaaba gisee gari ijoollee ganda kanneen an qaraasuuf naaf fudhe naan deema ani tikkara ganamu kilomeetira 20 irraa hanga 30 ta kana osoo deemee baradu tin buloo khariyaada tajriid tafsiira chufte alli itti kitaaba gara jalaa kana irraa firraa bilcheesse خنا توري والله سينا تنوان ديلا كرابرتني في نمني توكو مال خيسا كدبرون دي خيسن بجي فتني جرتني اما خنا هنگا اوسو تكين مان مغالا سانخيسا بهينتي كتابه هنگا تجريدا اتيتي برate ega tanaboda senan ustaz abdurrahman kanarra balloda kanarra hedduda daawattoonni keenya sumaanu ammallee namanni xiqqaatu daawwachi jira nama kuma fi 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan himmaloon akka xiyyaatti ammallee sheer godha nama irratti afeera warroonni taaptaap godhu jirtanis galatooma ammallee namoota irratti afeera seenaa akkam bareeddu waan dila akka irraa barattan abdii qabna wallahi imimmaan tu ija namare namoonni hedduun emoji boinsa azalatti erku jirtan arkutti jirra tole achi booda yoo imalli hanke ammallee hin dhaabbatu gaa'ii ammallee imalli hanke itti hufee kara diredawaa deemte moo diredawaa osoo hin deemin dura ammas balballeetti booda magaalaa biraa kadhayxee jira imala diredawaa eefa dhayxee boodoo jalqaba eessa qubatte mee imala diredawaa hanga deemtee osoo yuunivarsiitii hin deemin duratti maal keessa akka turte kanas bal'inaan nuuf ibsi inshallah. Waa hundarra imallee karaan dheeraadhaatti fufaa mi'eeffachaatis deemta. Garuu waan osoon biran kunne dubbachuu barbaadu tokko baatii takkaa fi waa darasummaa manaa bahee osoo biddeen ummaatti yaa malee takkaa nyaadheen bahin. Baatii takkaa fi waa manaa bahee baatii takkaa fi waa turee akka waaniin amaddi damsoddom osoo ummaatti yan arkin osoo ummaatiitti yan arkin jiraadhee na fakkaate. Amma gaa baradheesi akkaataa wanni kana wajjis wal bare akkata isaa tahee barnoonni dhaabbate. Anaa baatii fi waa ture. Baatii lama akkana ni taana fakkaata. Anaa akkana ture barnoonni dhaabbate. Barnoonni gisee dhaabbatu galuun qaba mana keenyatti ummaan tiyya faana yaadanii gubattee ana malee silaa jiraachuun dandeessu ummaan tiyyaa yoo dhabde ni rakkatti ummaan tiyya qalbiin isiidhaa booyaatuma jiraachuun dhabdu hedduu ummaa tiyya qalbii keessa na jira. Wanni qaraatii keessatti akkan sabadu na godhe keessa akkaanan qaraatii irraan sossoone na godhe keessa kayeetiin galuun qabaa bakka ammaniin gala jeetiin dhuma silaa warra keenyaa siyaa. Ateetiin eegale gandatti. Ogaan ganda keenya kana gubbaadha. Alaalatti kana ganda keenya gatarke toora salaataa asirii booda taasaa godhata akka kanaan akka biyyaatti
يون أمان تناخي أمان تيجي ركعتيه شو ندعه سامبونا إيروسون بيشينغانيس مرامي بقولونيس مرامتي بنيلين غورامي ثورة خنا سا بني غوران جرو خنا يوم